Ijoollee Harargee fi Arsii dhuguma Rabbi yoo jiraate jechuudha. Umurii keessan haa gabaabsu. Umurii keessan haa gabaabsu. Dhugaa Waaqa baay'ee tokko nama saalfachiistu jechuudha. Baay'ee tokko nama saalfachiistu. Caammaa wal nyaachistanii biyya ormaa keessattuu Saawudii keessatti caammaa wal nyaachistanii muka udduu wal keessanii wannumti isin hin goone hin jiru. Antuutarree wal nyaachistanii kanuma caalaa bakka isin jirtanitti nama gochaa akkanaa keessatti raawwatu iddoo isin jirtanitti bakakkaa hin jirre bakakkaa biyya hin jirre sinitti haa buusu. Bakka maaliif jennaani sin biyyas galtanii saba keessaniif hin taatan kan waliif hin taane gara biyyaas deebitanii waliif hin taatan maatii keetiif abbaa keetiif hin taatu. Eega biyya ormaati irratti biyya namaa irratti muka udduu wal keessu ta'e biyyas galtanii bu'aa hin qabdanii jechuudha. Hunda keessanii miti warra Saawudii warra muka udduu wal kaa'aa jiru. Dhabama isaa siniif haa godhu. Dhabama isaa siniif haa godhu. Keessattuu ijoolleen wanta kana keessatti qooda fudhachaa jirtan biyyumatti iyyuu sin hin deebisin. Bakka biyyumatti iyyuu sin hin deebisin hin jedhe. Akkamitti ilmoon namaa ilmoo shamaraatti muka udduutti cabsiti. Argita viidiyoo san. Baay'ee nama saalfachiisa jechuudha kun. Baay'ee nama saalfachiisa. Sabni biraa afaan kanan dhaga'u malee osoo wanna afaan kana dhaga'aniiti baay'ee saalfatu jechuudha. Baay'ee saalfatu. Osuma saba biraa afaan kanayyuu dhagee ta'e wanti kun akkanatti baay'atee akkanatti hin babal'atu ture. Bakka kun immoo oduu malee sheekota haa ta'u artistoota haa ta'u namni irraa dubbate hin jiru jechuudha. Namumti wanta kanarraa dubbate hin jiru. Garuu dursa ijoollee dhiiraa turan wanta kana keessatti qooda kan qabu kan muka udduu wal kaa'aa ture kan caammaa wal nyaachisaa ture caammaa baasee wal nyaachisaa ture kan antuuta ajjeesanii nyaadhu jedhanii turan akkasuma immoo daaraa keessa ciibsanii daara nyaadhu jedhanii marga nyaadhu jedhanii kana hundayyuu kan raawwachaa ture dhalataadhuma Oromoo kan ta'e Saawudii keessa kan jiraatu kan afaan tokko dubbatu kan amantii tokko ordofuudha jechuudha. Nama biraas seenaa dursa ijoollee warra dhiirati ammoo shamaratti ce'ee jechuudha. Dubartootatu ce'ee dubartiitti muka udduutti torfa. Muka arraati udduutti torfite kana achumaan dhalattee baatee jechuudha. Achumaan dhalattee baate. Atis udduudhuma akka ishii qabde jechuudha. Rabbi dhibee bara kanaa kan hin jirre sitti haa jechuudha. Maaliif jennaani ati osuma biyya iyyuu galtee biyya balleessita. Kan akka keetiiti kan biyya nageenya dhoowwe jechuudha. Kanuma akka keetii kanuma akka keessanii Saawudiitti muka udduutti wal galchaa jiru hantuuta wal nyaachisaa jiru kanatu haftee ta'ee biyya keessatti hafee biyya nagaa dhorkaa jira jechuudha. Maal saba biraatiin jedhu sinuma kan biyya keessan nagaa dhorkaa jiru. Maaliif jennaan argaa jirra. Eenyu akka taatanii argaa jirra. Afaan tokko osuma haasoftanuu amantii tokko osuma ordoftanuu maaddii tokkorraa osuma nyaattanuu deebitanii kan wal nyaattanii deebitanii muka udduutti wal cabsaa kan jirtanii saba biraatii miti. Saba tokko jechuudha. Sabuma afaan tokko dubbatu sabuma leematii tokkorraa nyaatu saba amantii tokko ordofu. Isaanis Harargee fi Arsii jechuudha. Maali jarana wanta akkana
wanta takka arginee hin beekne jechuudha. Wanta takka arginee hin beekne miidiyaa kanarratti argaa jirra. Maali sila safuun beektaniisi? Safuun beektaniin jedhame. Wallaahi ittorfi sirritti jetti. Kana jedhu maanni seetan? Dubartiidha. Teesseeti ittorfi sirritti jetti. Gift atis udduudhuma akka shiisan qabda. Ishiinarraa mukti udduu torfame tuni maal jiraatta amma jireenya akkamii jiraatti? Mee yaada obboloota koo. Dhugaa nama gaddisiisa baay'ee baqa nama gaddisiisa sifaana saba tokko jedhamee afaan akkanaa dubbatu saba afaan akkanaa dubbatu jedhamee miidiyaa irra deemunu baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Sheekonni maaliif akka zim jettan? Beektonni akkasuma immoo warroonni miidiyaa tiktooka kanarratti beekamtii qabdanii maaliif akka zim jettan bicha na dhibee jechuudha. Maal eegdu kaa? Wanni kana caalu jira? Badiin kana caalu jira? Salphinni kana caalu jira? Maali mootummaa akkana nu godhe? Mootummaan akkana nu godhe? Mootummaan akkana nu godhe? Mootummaan maal sin godhe? Mootummaan homaayyuu sin hin goone jechuudha. Dursaa kan of kabajsiisuu qabu sin. Warroota biyya hambaa keessa taa'ee dhokatee eenyummaa isaa dhoksee muka udduutti wal naqaa jiru kana seeratti dhiyeessa. Please. Imbaasiin Saawudii keessa jirtu seeratti dhiyeessa. Yoo didame poolisoota biyya sanaatiif dabarsanii kennu. Maaliif jennaani isaaniif biyya isaaniiti waan ta'eef guyyaa takka keessatti hunda isaanii qabu. Guyyaa takka keessatti qabamanii tarkaaffii irratti fudhatu jechuudha. Garuu haala kanaan callifama taananii yeroo hunda haala kanaan guyyuma argame zarraaf jedhamee wanna hunda dubbatamee bira darba taananii baay'ee rakkoo ta'a. Baay'ee rakkoo ta'a. Kana caala maaltu dhufa laata? Maaltu dhufa? Eegaantuuta wal nyaachisanii caammaa wal nyaachisanii biyya afaanitti wal aranii jiraa wal awwaalanii jedhanii immoo amma kan dhiiraa bira darbee wal fannisanii kan dhiiraa bira darbee shamara haadha ofiitti obboleettii ofiitti shamara kan taate eega muka udduu seessistee booda ittorfi jettee eega kan jalaadhaantu shamara ta'ee wanta biraa maal eegduun jedhe wanti biraa maaltu dhufa jettaniiti kan sin callistan hanga yoo